ajaa'iba sheekh nabiilutu odeesse mootota zamana dur keessa mootichi tokko biyya inni bulchu keessatti masgiida maqaa isaatiin jiru masgiida ittiin guddaa jaaruu murteesse akkasii hawaasa isaa walitti qabeetiti masgiida kana nam tokko nan gargaarinaa jee mataa kiyyattiin jaaruu fada walaa maallaqaan walaa waan takkaanillee nan gargaarinaa jee dhaamsa itti kennee jechuu akkasii namuu dhaamsa isaa fudhatanii hayyamanii jechuu akkasitti inninis masgiida ittiin guddaa jaareeti maqaa isaa irra barreessee masgiida mootichaa jedhanii akka maqaa isaatiin yaamamu murteeffame jechuudha. Sanboota galgala tokko osoo rafuu jiruutti manaamaan maleekaan itti dhuftee masgiida isaa sanarraa maqaa massaatee maqaa dullattii takka irra barreessite. Rifatee ajaa'ibii lafaa fiigee ammaan tana waraana isaa yaamee diimaa laalaa jee masgiida kiyya maqaan kiyya gubbarra ni jira gizee dhaqanii ilaalan maqaan gubbarra jira jechuudha. Akkasitti itti as deebiinee maqaan ni jira humna namumaa dhugaa mitii jedhanii irraa gabbuusanii jechuudha. Hayyee jee galgala lammadaatis akkasumatti manaamaan dhufee maleekichi masgiida irraa maqaa isaa masee maqaa dullattii takka irra barreesse. Ammasis lafaa fiigee diimaa laalaa jee lammatamas deemanii ilaalan maqaan isaanuma jira maqaan kee ni jira jedhanii galgala sadaffaatis akkasumatti itti deebi'ee jechuudha. Akkasitti maqaa dullattii waan hafazee jiru jecha deemaa qaalitti akkana kanaan fidaa jeen akkasitti deemanii dullattii qabanii fidanii jechuudha. Isii kan hollattu maaliif na fidee malikii jettee yaadduu itee jirtu jechuudha. Qabanii isa dura dhaabanii jechuudha. Kan hollattu jechuudha nama guddaa waan taatee jechaafuu akkasitti malikti jijeen ati masgiida kanaaf gargaarsa gootee jirtaa jeen akkasitti itti yaa mootii ani dullattii miskiina dadhabduu tanaa mee akkamittiin gargaaruu dandeetteen ifi ammaas dhaamsa kee dhageetiin jira akkamittiin dhaamsa kee khilaafeetteen akkasitti mii maaluma goote naaf himii jeen akkasitti masgiidaaf wanni niin godhe takka illee hin jirtu garuu osoo masgiida bira dabalu jiruutti farda meeshaa masgiidaa baatee dhaabbachuu jiru hidhaa jiru jechuu isaa kanatti bishaan dhuguuf hiixachuu jiru bishaan saanaan dura teessee garuu dhaqqabuu dadhabe saniin fuudhee bishaan san hangi inni dhugee quufutti dura qabeetteen gizee inni dhugee quufe boodallee saanaa lafa kaayatiin firraa deemeetteen waan biraa waniin takkataniin godhe hin jiru jetteen masgiida kanaaf akkasiin maliktichi fiqqaanfatee mataa isaa jecha qaqqabee waan jeeni beektaa ati hanga kana rabbiif jechaaf gootee garuu an akka namni naan joof masgiinni kun masgiida mootichaati akka naan jaaniif hin jaaree ati rabbiin sirraa qeebaleeti rabbiin narraa qeebaluu didee jee akkasitti fuudhee waraana isaa ajajee masgiida san maqaa isee akka irra barreessan murteessee jechuu. Sadaqaan takka xiqqoo taatu guddoo taatu rabbiif jettee yoo goote rabbiin sirraa qeebala garuu yoo namaaf jettee goote rabbiin waan feete gootu waan guddaa gootu xiqqaa gootu rabbiin sirraan qeebalu jechuudha. Saniif seenaa kanarraa akka waan guddaa barattan abdiin qaba waan takkaas hin qabu jettee irra akkatiin mooraa keessa yoo bosoon jiraatte shimbirroon jiraatte adariin jiraatte waan mooraa keessa dhufee deddeemu takka yoo jiraate waan akkasiisaniif bishaan saanan neexee yoo kannite takkii nyaata isinirraa hafe fuutee yoo gabbaasteef sanuu ajiriidha jechuudha. Saniifuu ifi ammas gizee karaa deemtu miskiina takka yoo karaa irratti agarte maaliif qarshii takka hin taane miskiina karaa irra taa'uuf yoo rabbiif jettee kannite isaaniif waan guddaadha. Saniifuu rabbiin gubbaa keenya nu laalu keessa keenya nu laala saniifuu niyyaatinya rabbiif jennee haa goonu. Seenaa kanarraa akka waa barattan abdii qaba. Nabii keenya irratti salawaata buusaa alayhi salaatu wassalaam waan na dhageeffattaniif galatoomaa jazaakumullahu khairan yoo bileen keenya fayyadeettee yaadde sheer godhiif jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi.